Wangeelleedha. Wangeelleedha. Humna waaqayyooteedha. Wangeelli humna waaqayyooteedha. Ani wangeelaa fedha. Ani wangeelaa fedha. Miilla nan taa'edha. Nan adeema'edha. Laga cuuphaatti wangeelli humnaan hin lallabama. Namoonni hedduun hafuura qulqulluudhaan hin guutamu. Dinqiin hojiin ajaa'ibaan raajonni hedduun achi keessatti dibamanii hin ka'u. Akkasumas abdii gurguddaa mul'ata kan argan dibamanii hin ka'u. Inaazar cubbuu jalaas du'anii ka'u namoonni keenya har'a namoota baay'ee ajjeefna. Mee warri du'uu dhaqxan isinii galeera cubbuu jalaa duutu dhaqxanii. Waaqayyo si ajjeesa cubbuu jala. Mee amiin jedha. Mee har'a du'uun dhaqadhaa warri cuubamtan. Waaqayyo nu gargaara namoota baay'ee awwaaluudhaanna awwaalchi har'a isa xuraa sana biyyeetti gadi daballee dhufna. Isa namootarraa gadi daguugnee dhufna. Qaama Kiristoosiin taasisnaa jechuudha. Deemsa haaraa jalqaba. Namoonni baay'een du'anii cubbuu jala akka isaan ka'aniif Waaqayyo guyyaa kana nuuf laateera. Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Namni maaliif na gaafata ati eenyu? Namni maaliif na gaafata ati eessa? Namni maaliif na gaafata ati eenyu? Namni maaliif na gaafata ati eessa? Maddi koosi keessa, dhaloonni koosi keessa, bu'uurri koosi keessa, argamni koosi keessa. Namni maal odeessa? Maddi koosi keessa, bu'uurri koosi keessa, argamni koosi keessa, dhaloonni koosi keessa. Namni maal odeessa? Innan irraa dhaladhee sagaleen kee daangaan qabu lagan qabu ganda qabu. Innan irraa qoodadhee hafuurri kee daangaan qabu lagan qabu ganda qabu. Waaqayyo keessaa wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kaaseen dubbisa akkas jedhe. Yohannis waan isaan yaadan kanaaf yommuu deebii hunduma isaaniitiif kennutti ani bishaaniin ani isin cuuba garuu anarra kan jabaatu hidhaa qobeesaatii illee hiikuudhaaf kana taane dhufaa jira. Inni hafuura qulqulluudhaaf abiddaan isin cuuba. Oobdii isaa keessatti midhaan kan ittiin qulleessu afarsaa of harkaa qaba. Midhaan isa qulleeffames gombisaa isaatti sassaaba. Hafaqii isaa garuu ibidda dhaamne jedhee barsiise. Ameen. Kan irratti Yohaannis cuuphaa barsiisu argina. Yohaannis cuuphaan kuni namoota cuuphaadhaaf dhiyaataniif barumsa laata ture. Barumsa gaafa kennu akkas jedhee dubbata. Yaada garaa keessanii geddaradhaa. Yaadi garaa keessanii aqullaaf. Iji hammeenya iji hamminaa ammallee qottoon idda isaarra kaa'amee jira hin murama. Qexxaamee abiddatti gadi hin gatama. Garuu waan gaarii kan hojjetan fo'amanii ulfinaaf qophaa'u jedhee barsiisa Yohaannis. Utuu kana barsiisu namoonni qaraxa fuudhaniif loltoonni dhaqanii gaaffii kaasan. Warra qaraxa fuudhanii fi loltootatu dhaqee Yohaannis cuuphaa gaafate. Warri qaraxa fuudhan dhaqanii akkami waan sagaasha qabnaa jedhanii gaafatanii ennaan namatti hin darbinaa malee nama balleessinaa malee waan mootummaan isin itti harkaa fuudhaa isinin jedhe fuudhaa malee rakkoo hin qabu Yesuusii wajjin fufuun hin danda'ama. Amma immoo loltoonni dhufanii gaafatan namatti darbitanii nama hin dirsinaa malee nama hin dhiphisinaa malee miindaan isin nyaattan qofti gahaadhaati buddeenaaf jettanii nama hin kenninaa malee loltuun hin danda'ama. Cuubamee Yesuus duukaa deemuun hin danda'ama jedhe Yohaannis. Hin danda'ama. Yesuus duukaa bu'uun hin danda'ama. Baay'inni cubbuu keessanii Yesuus biraa isin hin hambisu jechuudha. Har'a cubbamootaaf waan itti
taasifama. Harka isaanii keessa dadhabbii kan qaban waamichatu taasifama. Inni deemsa nama fufsiisu Yesuus addanatti hin lallabama. Hin dandeessu kaleessa biyyi dubbattuudha kan isin jedharraa kaasanii deemsa haaraa deemuu hin dandeessu. Biyyi kaleessa eegate dadhabbii adda addaa kan isin kasasu har'aa kaasanii deemsa haaraa deemuu hin dandeessu. Hin danda'ama ni qaamni nu dhawwu hin jiru Yesuusitti dabalatanii deemuu hin danda'ama. Deemuu hin danda'ama. Deemuu dandeessu jedhetu waan jedhatti yaadde waan isheen gaaffii baay'ifteef irratti bareedu waan hin cuuphan waan isheen gaaffii baay'ifteef irratti bareedu waan isin jettanii bali beeka. Ani illee bishaan duwwaadhaan hin cuuphaa jedhe. Ani bishaan duwwaadhaan booddee gootiin kan dhufisanii kophee miila isaatiitti hiikuun naaf hin taanedha jedhe. Isanii gad jedhee amma kana gaa jedhe waa'ee isaa himuu kan hin dandeenye. Isatu dudduubaan dhufee abiddaa hafuuraan isin cuupha inni jedhe. Har'a bishaan kana dudduubaan kan dhufu abidda hafuura Waaqayyooti. Namoonni as seenan kun biyyaaf namoota hiika ta'an ta'u. Safaratti dhaqanii humna addaan hin guutamu. Bishaan kana dudduuba kan dhufaa jiru abidda Waaqayyoodha. Ani bishaaniin isin cuupha warri cuuphamtan. Bishaaniin isin cuupha inni dudduuba koo dhufu nama cimaadha. Inni dudduuba koo jiru nama cimaadha. Isaan gad jedhee kophee miila isaatti maasayyaa isaa hiikuun naaf hin malledha. Nama guddaatu bishaan kana dudduuba jira. Na iyyaatti jira Waaqayyo jedha. Har'a Waaqayyoof namoota irra hin dudduubata. Namni maaliif na gaafata ati eenyu? Namni maaliif na gaafata ati eessa? Namni maaliif na gaafata ati eenyu? Namni maaliif na gaafata ati eessa? Maddi koo si keessa, dhaloonni koo si keessa, bu'uurri koo si keessa, argamni koo si keessa. Namni maal odeessa? Maddi koo si keessa, bu'uurri koo si keessa, argamni koo si keessa, dhaloonni koo si keessa. Namni maal odeessa? Innan irraa dhaladhee sagaleen kee daangaan qabu lagaan qabu gandaan qabu. Innan irraa qoodadhee hafuurri kee daangaan qabu lagaan qabu gandaan qabu. Isa addunyaa tolche isa addunyaa hojjete isa addunyaa tolche isa addunyaa hojjete. Isa tuuna keessa anduniyaalessa 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 anduniyaalessa. Sadarkaa Arfummaan jedhama. Waldaalatti of raawwatii irraa dhufe barsiisaa barattoota 91 kan Haleeluu keessatti jechuudha. Namuma tokko gara mootummaa Waaqayyootti fiduu jechuun wanta salphaa miti. Kun garuu 90 tokko darbu. Kanaaf gammachuun koo baay'ee dachaadha. Gooftaan isin haa eebbisu. Himanni jalqabame kun kan karaa dhaabatu tun taane amma addunyaatti amma keessatti amma alaatti kallattiiwwan addunyaa arfanittuu kan itti fufuudha. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. baga gammanne baga gammaddan.